Okay. Our next lesson is types of family planning dha. Gosoota karoora maatiidha. There are different classification based on different view. Qoodama garagaraatu jira. Karaa garagaraatiin waa laallee family planning kan karaa garagaraatiin qooduu dandeenya. Traditional modern jenneetis qooduu dandeenya. Ka aadaatii fi ka ammayyaa. Natural and artificial jenneetis qooduu dandeenya. Ka uumamaatii fi namtolchee. Temporary or permanent jechuu dandeenya. Ka yeroo gabaabaatii fi ka umurii guutuu. Surgical and non-surgical ka baqaqsanii fi kan baqaqsine jenneetis qooduu dandeenya. Based on natural and artificial, natural family planning jennee haa laallume. Karoora maatiidha isa uumamaa. Our method used by giving attention to natural reproductive event related to fertility. Karoora maatiidha ka uumamaa jechuuni malli kun xiyyeeffannaa reproductive event related to fertility dhaatiif kennuudhaan wantoota yeroo ilmoon qabachuu dandeessu, yeroo sanyiin uumamuu dandeessu jiran saniif xiyyeeffannaa kennuudhaan pregnancy ittisuu santu natural family planning jedhama. They do not have side effect or health risks. Isaan kuni rakkoo hin qaban, side effect hin qabanii, akkasumas rakkoo fayyaarra fidan hin qabanii. Warreen natural family planning jedhaman bakka gurguddoo lamatti daba'anii fertility awareness fi non-fertility awareness jedhaniin. Fertility awareness jechuun yeroo sanyiin uumamuu dandeessu xiyyeeffannaa kennuudhaaf. Non-fertility awareness ammoo kanaaf xiyyeeffannaa kan kennine. Fertility awareness jala ka jiru calendar method jira. Calendar fayyadamuu, standard day method, symptom based method, symptothermal method yaani jira. Warreen non-fertility awareness method jennuun inni jalqabaa lactational amenorrhea method harma luusisuudhaan xurii hambisuu jechuudha. Lactational amenorrhea method jechuun abstinence means sexual activity dhiisuu jechuudha. Sex without intercourse, coitus interruptus or withdrawal. Withdrawal jechuun ala dhangalaasuu jechuudha. Isaan kana mee tokko tokkoon laalla. Fertility awareness method based on calculating fertile day during menstrual cycle guyyaa sanyiin ta'uu dandeessu san lakkaa'uudhaan yeroo xuriin itti jirtu san keessatti lakkaa'uudhaan kan itti fayyadaman. Sometimes called periodic abstinence jedhama. Karaa biraatiin yeroo murtaa'eef sexual activity dhiisuu jechuudha. Fertility awareness method keessaa inni jalqabaa written method dha. Written method or calendar method jedhaniini calendar fayyadamuu. Method in which woman is calculate fertile day of her menstrual period. Guyyaa ulfaa'uu dandeessu kan dubartoonni ittiin shallagatan. Inni kuni written method kun. Guyyaa kana lakkaa'uudhaan the couples avoid vaginal sex, sexual activity dhiifti guyyaa hanga saniif. The couples avoid vaginal sex or use temporary method during fertile time. Guyyaa kana guyyaa silaa ulfaa'uu dandeessu kana sexual activity dhiisuudhaan yookaan immoo mala yeroo gabaabaadhaa fayyadamuudhaan itti fayyadamuu danda'an. Amma egaa calendar method kan akkamitti itti fayyadaman yoo jedhan before relying on it mala kanatti fayyadamuudhaan dura ulaagaadhaa jira. A woman record the day of her menstrual cycle at least for 6 months. Ji'a jahaaf walitti aansitee galmeeffachuu qabdi menstrual cycle ishii ka ji'a jahaa guyyaa inni itti dhufu. San booda eega guyyaa kana galmeessitee booda subtract 18
from the shortest. Menstrual cycle guyyaa jiru san galmeessite san keessaa lakkoofsa xiqqaarraa 18 irraa hir'ifteeti. And 11 days from the longest recorded cycle karra guddaa kan galmeessite san irraa 10 akka hir'iftee guyyaa achi jidduu jirtu suni this is tell her estimated last day of her fertile time. Amma gaa inni dheeraa yeroo jennu fakkeenyaaf kabaatii 6, 27, 28, 29, 30, 31 akka 32 yoo ta'e akka fakkeenyaatti inni irra xiqqaadhaa 27 ture sanirraa 18 hir'ifti. 32 irraa immoo 10 akka hir'ifti. Guyyaan achi jidduu jiru suni last day of her fertile time jaaniin. Fertility awareness keessaa malee lammaffaa standard day method dha. Standard day method jechuun guyyaa murtaawaadha. Guyyaa dhaabbataa jechuudha. Mala kana warreen fayyadamuu danda'u warreen menstrual cycle isaanii dhaabbataa ta'e. Standard day method kana warreen fayyadamuu danda'u warreen menstrual cycle isaanii hin jijjiiramne warreen lakkoofsa dhaabbataa qaban warreen santu itti fayyadamuu danda'a. Warreen regular cycle isaanii guyyaa 26 irraa hanga 32 jidduu jirtu identify day 8 up to 19 of cycle as fertile. Guyyaa 8 irraa hanga guyyaa 19 jidduudhaan guyyaa ulfaa'uu dandeessu jaameeti itti fayyadamuu danda'an guyyaa kana. It relies on a standard rule or fixed window of fertility. Meeshaalee garaagaraa fayyadamuu dandeessi yookaan color coded string of bead takka yookaan tasbih kana fayyadamuu dandeessi yookaan immoo wantoota garaagaraa fayyadamuu dandeessi. Fakkeenyaaf yoo isa kana fudhannee color coded beadiin inni kalara diimaa qabu kuni reediin kuni guyyaa jalqaba menstrual cycle itti dhuftu irraa akka jetti gamana oofti. Guyyaan isiin birooniidhaa kuni guyyaa hanga xuriin itti jirtu san booda guyyaa 8 irraa kaasee hanga guyyaa 19tti isiin white kalarii qabdu suni guyyaa isiin ulfaa'uu dandeessu. San booda guyyaa 19 irraa kaasee guyyaa 20 irraa kaasee hanga menstrual cycle lammaffaatti dhufutti guyyaa pregnancy hin eegamne. Malli kuni standard day method ulaagaan isaa menstrual cycle normaalii ta'uu qaba, regulaarii ta'uu qaba. Beadii isaaniitti akkamii fayyadamanii ganamuu waan as pilaastika asirratti hidhaa jiru kana irra gamana oofanii every morning move the rubber ring to the next bead. Gamana oofa ganamuu gamana oofti. Inni white beadiin kuni white bead days are day when you can get pregnant. Guyyaa kana ulfaa'uu waan dandeessuuf use a condom or do not have sex. Sexual activity godhuun qabdu yookaan immoo kondomii fayyadamuu qabdi. Brown coloring kuni it is a day when pregnancy is unlikely. Guyyaa kana pregnancy hin eegamu. Kanaafuu isiin asiin yeroo lakkaawaa gamana dhufte yoo menstrual cycle asitti dhufte asumarraan kalara diimaa san red bead sanitti deebiti haala kanaan itti fayyadamuu dandeessi. Inni itti aanu symptom based dha. Symptom based methodiin mallattoo qaamarra mul'atu irratti hundaa'uudhaan pregnancy ittisuudha. Kana keessaa inni jalqabaa cervical mucus method jaaniin yookaan biling ovulation method. Dhangala'aa cervixii irraa yaa'u ilaaluudhaan guyyaan san guyyaa shanii adda beekuudha. It is symptom based fertility awareness method dha. Mallattoo irratti hundaa'uudhaan guyyaa shanii beeku. Relies on woman's ability to predict characteristic of cervical mucus. Amala dhangala'aan cervixiidhaa kun qabu dubartoota barsiisa. Around the time of ovulation yeroo ovulationiidhaa sanii yeroo ovulationii san dhangala'aan kuni akkami yeroo silaa ilmoon uumamuu dandeessu sani dhangala'aan sun akkam ta'a. Around the time of ovulation yeroo shanyiin taatu sanii it become profuse ni heddummaata hammisaa. Viscosity isaa tiiniidha ni qallataa.
tiraanispaarentiidha kalarri isaa ifaan keessaan dabraa watariidha bishaan fakkaataa salphabil and slippery ka addaan harkifatu yeroo when stretching between the finger and the thumbs yeroo quba lamaan jidduutti yeroo addaan stretch gootee addaan harkiftu adda dheerata. Kanaafuu yeroo dhangala'aa akkanaa kana gartee avoid unprotected sex when cervical secretions appear and until 4 days after the peak mucus day. Eega dhangala'aa secretionii cervixiidhaa kana gartee irraa kaasee hanga guyyaa 4tti sexual activity irraa fagaachuu qabdi. Malli kun kana ajaja. Inni biraa 2 day method jaaniin. 2 day methodiin by checking presence or absence of cervical secretion. Dhangala'aan cervix irraa yaa'u sun jiraachuu fi jiraachuu dhabuu laaluudhaani as she noticed any secretion yoo dhangala'aa gosa tahee gosa fedhe yoo ta'e yoo dhangala'aa agartee of any type, color or consistency color isaatis gosa fedhe haa ta'u qabiyyee isaatis ka fedhe haa ta'u she consider herself fertile that day. Guyyaan suni guyyaa ulfaa'uu dandeessu ta'uu akkasitti hubachuu qabdi. And the following day resume unprotected sex after 2 dry day. Egaa secretioniin sun dhaabbate illee guyyaa 2 sexual activity irraa fagaachuu qabdi. Garuu malli kuni if the woman has vaginal infection yooniif rakkoo infectionii karaa qaama hormaataa qabaatte yookaan another condition that change cervical mucus haalonni biraa kan dhangala'aa kana jijjiiran yoo jiraatan malli kun 2 day method will be difficult to use. Mala kana fayyadamuudhaaf itti ulfaata. Inni biraa inni sadaffaadha basal body temperature dha. Basal body temperature jechuun temperature qaamaa safaruu jechuudha. Symptom based method dha inni mallattoo irratti kan hundaa'u relies on woman ability to notice a slight increase in her body temperature. Temperature qaama isii xiqqoo dabaluu san agarsiisa. Body temperature is rise 0.2 up to 0.5 degrees Celsius following ovulation. Eega ovulationiin dhuferraa temperature ni dabala. Duraan akkanatti kana ta'aa dhufe guyyaa immoo ovulationiidhaa sanii ol ka'a. Kanaafuu sababni inni kun ol ka'uuf maali? It is a result of hormonal change. Sababa jijjiiramiinsa hormoonii irraa kan ka'e. That result in ovulation. The third day after onset of elevated body temperature is the end of fertile period jaaniin. Guyyaan sadaffaadhaa eega temperature kun ol ka'e irraa kaasee guyyaan sadaffaadhaa guyyaa fertile periodiin guyyaan shanyiin qabachuun itti dhaabbattu jedhamee lakkaa'ama. Kanaafuu abstinence unprotected sex sexual activity irraa dhiisuu qabdi. From cessation of menses until 3 days after body temperature is rise. Eega menstrual cycle irraa dhaabbatte irraa kaasee hanga guyyaa temperature ol ka'uu temperature ol ka'ee guyyaa 3tti jechuudha. Kana jechuun guyyaa menstruation irraa dhaabbattu fakkeenyaaf yoo torban tokkoof irraa yaatu taate guyyaa 8 kanarraa kaasee hanga guyyaa 20tti guyyaa hanga kana sexual activity dhiisuu qabdi jechuudha. Now let us see effectiveness of this method. Malli kun hangam takka bu'aa buusu hangam takka ulfaa'u jennee yoo ilaalle methodiin kun calendar based methodii kana yoo fudhanne warreen standard day methodii fayyadaman nama 100 keessaa nama 5 ulfaa'u. Calendar written methodidhaan ammoo kan guyyaa calculate godhan sanii nama 100 keessaa 9 ulfaa'a. Symptom based yoo ilaalle immoo basal body temperature warreen fayyadaman nama 1 temperature warreen safaranii nama 100 keessaa 1 ulfaa'a. Cervical mucus methodiin nama 3. Symptothermal methodiin nama 2. Kanaafuu very effective in basal body temperature jechuudha. Why some women say they like fertility awareness method?
maaliif dubartoonni irra hedduun isaanii mala kana fayyadamuu maaliif jaalatu? Sababni isaa tokkoffaa have no side effect. Side effect waan hin qabneef rakkoo hin qabu. Do not require procedure. Waa dalaguudhaas hin feesisu, procedure hin feesisu. All usually do not require supply. Waa bituudhaas kostii isaan hin baasisu. Kan biraa help women learn about their body and fertility. Qaamuma isaanii kanaa waan dubartoota barsiisuu fi guyyaa ulfaa'uu danda'u waan isaan barsiisuuf dubartoonni irra hedduun mala kana fayyadamuu jaalatu. Kan biraa allow some couple to adhere to their religious. Waa'ee amantii isaaniitii wajjin waan waliin faalleessineef mala kana fayyadamuu jaalatu. Can be used to identify. Mala kana ammaas wanni fayyadamuu jaalatanii fi identify fertile day by both women. Guyyaa ulfaa'uu danda'an san adda baafachuudhaaf warreen kamiif women who wanted to become pregnant, warra ulfaa'uu barbaadanii fi women who wanted to avoid pregnancy, warreen ulfaa'uu hin barbaanneefis guyyaatti ulfaa'uu danda'an barsiisa. Do not require literacy or advanced education. Barreessanii dubbisuu takka ammoo sadarkaa olaanaa barachuu isaan hin feesisu. Kanaaf mala kana jaalatan jechuudha. Natural family planning keessaa inni lammaffaa fertility awareness dha. Fertility awareness keessaa inni jalqaba lactational amenorrhea method. Lactational amenorrhea method jechuun harma sirriitti luusisuudhaan menstrual cycle yookaan xurii hambisuu jechuudha. It is temporary method dha. Mala yeroo gabaabaatii based on natural effect of breastfeeding on fertility. Rakkoo takkaammoo dhiibbaa harma luusisuun fertility irratti qabdu hanga sanii gargaaramanii ulfa yeroo gabaabaadhaaf ittisuudha. The lamb is required 3 conditions must be met. Ulaagaa 3 barbaada malli kuni ka jalqabaa mother monthly bleeding has not returned. Menstrual cycle yookaan dhiigni baatiidhaa deebi'uu qabu takka. Ka lammaffaa babies fully or nearly fully breastfeeding. Daa'imni sirriitti luuguu qaba. Is feed often day and night. Yeroo hunda halkanii fi guyyaas luuguu qaba. Ka sadaffaa the baby is less than 6 months old. Ilmoon suni daa'imni sun ji'a 6 gad ta'uu qaba. Ulaagaa 3 tun guutamuu qabdi. Kana keessaa yooniif tokko irratee malli kun fayyadamuu hin danda'an jechuudha. Malli kun akkamitti prevent godha pregnancy? It work primarily by preventing release of egg. Killeen akka gadi lakkifamne godha. Suppress godha. 2 pregnancy per 100 women using it in the first 6 months after childbirth will occur. Warreen mala kana fayyadaman keessaa nama 100 keessaa 2 ulfaa'an. Akkasumas malli kun does not provide protection against sexual transmitted infection. Dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin daddabran ittisuu hin danda'u. Kan biraa inni lammaffaa withdrawal method dha. Withdrawal jechuun ala dhangalaasuu jechuudha. Withdrawal of penis from partners vagina before ejaculation. Osoo spermiin dhangalaafneen dura keessaa baasan ala dhangalaasuu jechuudha. It is also known as coitus interruptus. Sexual activity adda muruu jechuudha. Yookaan immoo and pulling out ala baasuu jechuudha. It is one of the least effective method. Maloota family planning keessaa dadhabaan isa kana. Gaxaanaan isa kana. Sababni isaa it need motivation and cooperation waan barbaaduu fi it doesn't protect from sexual transmitted infection. Dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin daddabran ittisuu hin danda'u. Inni sadaffaadha abstinence. Abstinence jechuun sexual activity dhiisuu jechuudha. Ifumarraa dhiisuudha. It is the only method that is 100% effective. Malli percentii 100 bu'aa buusu isa kana qofaa jira. Advantage isaa it protect from sexual transmitted disease and pregnancy. Dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin daddabranii fi ulfallee ni ittisa. Percentii 100. You may feel like you are missing out on sexual experience. Garuu immoo disadvantage isaa muuxannoo sexual